Odaa buluu godaansa abbootii gadaa Booranaa Arbora awwaxxuu fi konnituun eegalamee guyyoota 27 walittaansee jilatamuu ijaarsa galma Odaan itti fufeera. Raajilaa yaa Arbora abbaan gadaa Booranaa guyyoo gobbaa yaa abbaa gadaa awwaxxuu rooba jaarsoo fi yaa abbaa gadaa konnituu murqoo jiloo qubatanitti galmi Odaa ijaaramaa jira. Jili Odaa buluu ardaalee abbootiin gadaa Booranaa Arbora awwaxxuu fi konnituu qubatanitti ijaarsa galma Odaatiin itti fufeera. Ijaarsa galma kana keessatti warri dhiiraa dongoraa fi quncee dhaddachaa wayita qopheessanii dubartoonni qofta immoo ijaarsa galma kana irratti hirmaatu. Dhiirri dongoraa fi quncee dhaddachaa ijaarsa galma Odaaf barbaachisu qopheessu. Dubartoota yaajila abbootii gadaa Booranaa sadan qofaan ammoo galmi Odaa abbaa gadaa kan ijaaramu. Mukaanam quncee dhiirti qunciftee kennite ijaarti. Galma Odaati ijaaranii afaan gogon ijaaranii haarleen ijaaranii. Dubartoonni galma Odaa ijaaruu kabaja walqixxummaa hirmaannaa fi gahee sirna gadaa Booranaa keessatti qaban akka mul'isus abbootiin gadaa Booranaa guyyoo gobbaa fi rooba jaarsoo dubbatanii. Gaheen isii harma keessatti walum qixxe malee wanni namni tokko walirra jira tokko gubbaa jira kanaatti rujii qabeedhaan hin jiru. Galma kanallee dhiirtilleen agreefu dongora isii jaatu laala warrilleen kanum ciree yaa'an arrilleen akkanum ijaara dareera waluma qabaa waluma kajaarsoo sunillee akkanum jira akkan gahee waliin qaban hojii akkan waliin qabanii wal qixxe. Waan cufu mirgaaf aadaalletti wal nam qixxe. Bultii 27 cufaayyuu ijaaruu jiranii dhibaayyii walti gara bultii 30 deeme jiltii isaa ubbaati. Artees cufa jila jira. Jiltaan ijaarii galmaa ammoo guddoon dubartii. Wanni akkan tolchaniif gooroo tan akka namni cuftinuu kee jiru. Warreen waan jiru gooroo waan dhalanii dhalchanii jedha. Tanaaf gooroo waan dhalanii dhalchaniif dubartiif dhiirtillee gargarii hojii qabdi. Ujifi gargar fudhattee akkasiin adeemsisa. Dubartoonni suuyita galma Odaa ijaran kaarlee dhaachaa abbaa jilaa taatee harkat liichoo daattee liichoo gosaa taatee dubbiinsi barbaaddee jecha abbootii gadaa Booranaa sadan ardaa jilaatti faarsu. Abboo jilaa taatee harkat liichoo daattee. Soqoof sorgoo dubartoonni kaarlee dhaachaa faarsuun abbaan gadaa muraa murtii Booranaa harkaa qabaachuu kan mul'isu akka ta'e abbaan gadaa hawwaxxuu rooba jaarsoo dubbatu. Yoom jilaa deemanii malee lichoo tan faaminu guddoo lichoof horooroo hin deemnuun gise jilaa fudhatan. Yoo jilaa fudhataani abbaa jilaa ta'uu hanga wanni beeksisaa tokko tana aadaa jechuudha. Ammoo lichoo biyya taatee dubbiin si barbaaddeen dubbii Booranaa muraa murtii wanni isiin deemtuun inni bir jirti. Namayyuu kan bir jirti fakkeenyaaf nama abbaa gadaa kan dubbiin biyyaa. Galmi Odaa kabaja ulfinaa fi sadarkaalee sirna gadaa Booranaatti fufisa waan ta'eef hayyuun galma hin ijaarin hiyyuubamuu jedhu. Galma hayyoo dhaabdu galmi gam tokkoon Booranii galmi tulluu illee jedha. Tulluu jechuun fakkeenyaaf waan guddoo galmi waan aadaa jajjabdu mul'isa. Hayyuun immoo cuftinuyyuu galmi hin dhaabiyyuubamuu hin danda'u. Immoo abbaan gadaa sadeenuyyuu gadaa sadeenuyyuu abbootiin gadaa galmsa sadii dhaabdi. Galmi sadii walta'ee yoo akkana gam sagal ta'uu danda'a yoo fiixeen sadii dhaabdi. Abbaa gadaa qoftinuu wanni dhaabanii faada gooroodha Booranii. Gooroo tan jalqaba akka dabballee fa'a gammee fa'a kuusoo deemee kuusoon fa'a tolchitee deemitee raabomtee dooromtee gadoomtee yuubomte. Galma Odaa Oromoo Booranaa hunda bakka bu'u ijaaramu keessatti dubartoonni gahee isaanii bahuun dubartoonni maddamaatii hundaa fi icitii milkaa'ina jilaa ta'uu isaanii kan mul'isu akka ta'e itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii godina Booranaa obbo Jiloo Didaa hibbatu. Haati warra abbaa gadaa haadha Booranaa hundaa jechuudha misiin. Nuufu hundaafiyyuu namu hundaafiyyuu haadhisiina. Haadha warraati. Inni immoo haadha warra tan malee danda'een qubatu. Jiltaan haadha warraa malee danda'eetiin nu baafatu jechuudha. Dubartii immoo gaheen isiin as keessa qabdu akkuma dhiira sun galma kan ijaaruun dhiirtillee najaartuuti gahee dubaraa qofaa miti jechuudha. Inni kun gahee dhiirallee qofaa miti gahee wal qixxeete jechuudha. Jilli Odaa buluu ardaawwan jilaayyaa abbootii gadaa Booranaa sadan itti qubatanitti guyyoota 27 jilatamuu sirnoota garaagaraan itti fufeera. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'ee taarraqeen koorsaa godina Booranaa ardaa jilaa Areeroorraa.